Barattoonni dubartoota musliimaa murtee haaraa biiroon barnootaa hordofuun gara mana barumsaa deeman ammas deebifaman. Lammiileen Itoophiyaa rakkoo siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaatiin biyyarraa baqatanii Liibiyaa jiran akka namooma hamaaf saaxilamuu himan. Israa'elii fi Hamaas dhukaasa dhaabuuf walii galan. Balaa ibiddaa Los Aanjelesitti mudateen aktarii fiilmii Ameerikaa James Wood jalaa manni gubatuun beekame. Dhaabbanni tola ooltummaa Baabulkeer waggaa 5ffaa kabajate. Ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa Hidaayaa irraa lallaba torbee isiniif qabadhee dhufeera. Hamma dhumaatti na faana bu'aa. Barattoonni dubartoota musliimaa murtee haaraa biiroon barnootaa hordofuun gara mana barumsaa deeman ammas deebifaman. Naannoo Tigraay magaalaa Aksum keessatti barattoonni dubartoota musliimaa murtee haaraa biiroon barnootaa kenne hordofuun mana barumsaa akka dhaqan hayyamameef mana barnootaa akka hin seenne dhorkaman. Biiroon barnoota naannoo Tigraay xalayaa Kamiisa Guraandhala 8/2017 biiroo barnoota magaalaa Aksum barreesseen uffannaa barattootaa ilaalchisee barattoonni mana barumsaa irraa ari'aman uffata duraan qaban uffachuun barnoota isaanii akka itti fufan hayyamuuf murtee dabarseera. Haa ta'u malee bulchitoonni manneen barnootaa murtii tokkollee akka hin arganne kan dubbatan yoo ta'u, barattoonni musliimaa hijaaba uffatan har'a Jimaataa Guraandhala 9/2017 akka deebi'an himan. Biiroon barnoota naannichaa xalayaa muddee 22/2017 biiroo barnoota Aksum barreesseen qajeelfama uffannaa ilaalchisee qajeelfama yookaan daangeffama haaraa kamuu akka hin fudhanne ibsuun gocha amma jiruun akka itti fufan yoo mana barumsaa deeman akka deebi'an itti himame. Bulchitoonni manneen barnootaa yeroo sanitti oggora kana irra deebi'anii ka'an hijaabni hayyamamuu isaa ifatti ibsuu dhabuudhaaf sababa xalayaa waajjirichaa kaasuun isaanii ni yaadatama. Barattoonni dubartoota magaalaa Aksum muddee 8/2017 irraa eegalee sababa oggora hijaaba manneen barnootaa keessatti kaa'ameef barnoota irraa dhorkamaniiru. Manni maree olaanaa dhimma Islaamaa naannichaa oggora hijaaba mormaa ture torbee dhufu hiriira akka gaggeeffamu beeksiseera. Akka odeeffannoo tajaajila madaallii fi qormaata barnootaa baasetti galmeen qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa Guraandhala 6/2017 galgala xumurameera. Maddi Minbar TVdha. Dhaabbanni tola ooltummaa Baabulkeer waggaa 5ffaa kabajate. Dhaabbanni tola ooltummaa Baabulkeer manguddootaa fi qaama miidhamtoota dabalatee namoota 5,000 ol ta'aniif tajaajila madaalawaa kennaa akka jiru ibse. Guyyaa hundeeffamaa wiixata Guraandhala 4/2017 kabajame sabeeffachuun itti aantuun ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaa adde Huriyaa Alii fi qooda fudhattoonni biroo argamaniiru. Ayyaana kana irratti fiilmiin dokumentii hojii tola ooltummaa dhaabbatichaa erga hundeeffamee gaasii hojjechaa ture agarsiifameera. Baabulkeer yeroo ammaa waajjira muummee isaa Addis Ababatti ijaaruuf hojjechaa akka jiru hundeessituu fi hooggantuun dhaabbatichaa adde Hanaan Mahmud himaniiru. Ijaarsa wiirtuu mana jireenyaa manguddootaa fi kaayyoo hedduu qabu dhugoomsuuf piroojeektii kana hunduu akka deeggaru waamicha dhiyeessaniiru. Akkasumas baasii ijaarsa giddu galchaa birrii biiliyoona 1.2 ol akka ta'u ibsameera. Lammiileen Itoophiyaa rakkoo siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaatiin biyyarraa baqatanii Liibiyaa jiran akka namooma hamaaf saaxilamuu himan. Jireenya fooyya'aaf nageenya barbaachaaf biyya isaaniirraa karaa seeraan alaatiin kan baqatan lammiileen Itoophiyaa daldala gabrummaatiif saaxilamaa jiraachuu dhaabbata baqattoota Liibiyaa fi lammiileen godaansa irratti rakkoo garagaraatiif saaxilaman ni ibsu. Daldalotaan gowwoomfamni biyya kan baafaman namoonni hedduun Liibiyaatti reebicha hamaa irratti raawwatuun mallaqa humnaa olii maatiin akka kafalu taasifamaa jiru. Caasaan daldaltoota kanaa Itoophiyaa kaasee hanga Liibiyaa akka jiru kan himan maddeen lakkoofsi herreega baankii isaanii Itoophiyaa jira jedhan. Humni tikaa fi basaasa Itoophiyaa namoota daddabarsaa namoota seeraan alaa irratti bobba'an lammiilee biyyattii rakkoowwan adda addaatiif saaxilaa jiru kana qorannaa taasisuun to'annaa seeraa jala oolchuu qabu jedhan. Lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa fi daldaltootaan qabamanii dararamaa jiran dhaabbilee mirga namoomaa dabalatee qaamolee garagaraa sagalee akka ta'aniif gaafatanii jiru. Oduma kanaan wal qabatuun maatiin BBC afaan Amaariffaatti yaada kenne tokko mallaqa yoo arganne malee akka hin bilbilee akeekkachiifamne irra jedhu. Booji'amtoota Liibiyaa jiran keessaa Na'iimaa Jamaal nama tokko. Obboleettiin Na'iimaa Iftuu Jamaal BBC Amaariffaatti akka himtetti barnoota kutaa 11ffaa magaalaa Shaashamanneetti addaan kuttee ji'a 8 dura gara Liibiyaa godaanti jechuun ibsiti. Viidiyoo fi suuraan ergamuun kaffaltii ittiin gadhiifamtu doolaara 6,000 akka kaffallu akeekkachiifamne irra jetti. Garuu akka Iftuun jettutti maatiin kun mallaqa warri nu gaafatan erguu hin dandeenyu jetti. Kanaaf maatiin kun mallaqa gaafatamne walitti qabuuf waan danda'an hunda gochaa jiru. Asiyaa Khaliifaa ambaasaadara addunyaa Hawaii Seed for the Future bara 2025 ta'uun muudamte.
Asiyaa Khaliifaa Yuunivarsiitii Salaaleetti barattuu saayinsii kompiitaraa waggaa afuraffaati. Barattuun lammii Itoophiyaa tun ambaasaaddara addunyaa Hawaii Seed for the Future bara 2025 ta'uun beeksifameera. Sagantaa Hawaii Seed for the Future bara 2024 irratti hirmaannaan isheen goote milkaa'ina ammaatiif hedduu gumaachuu isaatti himama. Kunis daawwannaa dijitaala dandeettii ICT bara 2025 Chaayinaatti gaggeeffamu irratti qaamaan hirmaachuu fi muuxannoo qabatamaa akka argattu akkasumas taateewwan gurguddoo idil addunyaa biroo irratti hirmaachuu fi beekumsa teknooloojii qabatamaa akka qoodattu carraa isheef kenneera. Seeds for the Future hubannoo teknooloojii dijitaalaa fi kalaqaa irratti leenjii yeroo gabaabaa barattoota dargaggoota addunyaa maraaf kennamu guddisuu fi kan akeekedha. Kanaafis leenjii gabaabaa dorgommii idil addunyaa fi sochii hirmaannaa barattootaa guddisuuf hojjeta jedhameera. Hospitaala jalqabaa Taltaalleetiif meeshaaleen yaalaa fayyaaf oolan qarshii miliyoona 50 bitame gumaachame jedhame. Gumaacha kana kan taasise Dr. Abdurrahmaan Roonee hiriyoota isaa biroo waliin ta'uuni. Meeshaaleen yaalaa fayyaa kun qaawwa gama meeshaalee yaalaa fayyaan jiru ni fura jedhameera. Meeshaalee yaalaa onnee, siree da'umsaa fi meeshaalee garaagaraa yaala fayyaaf oolantu gumaachame. Marsaatti aanutti haaluma wal fakkaatuun hospitaala Meeggaaf kan gumaachan ta'uu Dr. Abdurrahmaan himaniiru. Diaasporaa fedhii hawaasa isaanii tajaajilu qabaniif haala mijeessuuf deeggarsa barbaachisu kan taasisan ta'uu Daayirektarri olaanaa dhiyeessii qoricha Itoophiyaa Dr. Abdulqaadir Galgaloo himaniiru. Hawaasni diaasporaa uummata biyya keessatti rakkoowwan hawaasummaa fi dinagdeen cimaa keessa jiru gargaaruuf gumaachi kun fakkeenya jedhan namoonni yaada kennan. Ameerikaatti ibiddi bosona Los Angeles ammallee to'annaan ala kan jiru ta'u lakkoofsi namoota du'anii 24 gaheera. Namoonni 16 akka seenan hin beekamne. Haga ammaatti naannoo Los Angeles 3 gubataniiru. Gareen balaa ibidda guddaa kana to'achuu jalqabaniiru. Garuu qondaaltonni bubbeen itti fufiinsa qabu haala qilleensa balaa guddaa geessisuu akka danda'uu fi naannoon Los Angeles guutuu balaa ibiddaaf saaxilamuu akka danda'u akeekkachiisaniiru. Ibiddi kun seenaa Ameerikaa keessatti balaa guddaa kan geessise jedhamuuf dhihaateera. Dhaabbanni dhuunfaa tilmaamaa Accuezer jedhamu qabeenyi sababa ibidda kanaan dhufu doolaara biiliyoona 250 hanga 275 akka ta'u tilmaameera. Balaa ibidda Los Angelesitti mudateen aktarii fiilmii Ameerikaa James Wood jalaa manni gubatuun beekame. Aktarichi beekamaan James Wood tibba kana ijoo dubbii ta'ee jira. Aktariin kun balaa ibidda Los Angelesitti mudateen manni jireenya isaa kan gubate yommuu ta'u gadda guddaan itti dhagahuun miidiyaa gubbatti yeroo inni bo'oo mul'ate. Taatee gaddisiisaa Los Angeles kanatti qabeenyaa fi manneen jireenya artistoota Hollywood hedduun barbadaa'eera. Isaan keessaa James Wood isa tokko. James Wood yeroo Israa'el Gaazaa rukuttutti deeggartoonni Falasxiinii fi dhaabbanni mirga namoomaa addunyaa garaagaraa Israa'el dhukaasa akka dhaabduuf dhiibbaa garaagaraa taasisaa turaniiru. Yeroo kanatti James Wood fuula miidiyaa hawaasaa X yookaan maqaa duraanii Twitter irratti dhukaasni dhaabbatu, araaramni hin jiru, dhiifamnis hin jiru, hunda isaanii ajjeechuun katabe. Dabalataanis maxxansa isaa biroo irratti yeroo Israa'el haleellaa marsaa biroo taasisutti suuraa aayyoo diigamiinsa manneen irra taa'uun gadda maatii jalaa du'aniif bochuu maxxansuun Waaqayyoof galanni haa ta'u Israa'el saroota Baayiden hin dhageeffanne hojii gaarii hojjette jechuun maxxanse. Kana irraa ka'uun Los Angelesitti yeroo manni isaa jalaa gubachuun mana dhabeessa ta'utti deeggartoonni Falastiin hojii keenyaatti diigamiinsa mana namaa gammaddee turte jechuun miidiyaa irratti tibba kana ijoo dubbii taasifataniiru. Aktariin kun CNN irratti yeroo gaafiif deebii taasifamaa fi turetti manni isaa jalaa barbadaa'utti gaddee tamsaasa kallattii irratti kan bo'e. Kana sababeeffachuun yeroo daa'imman mana keessatti gubatan kan hin gaddine mana kootti gubate jettee boossaa qeeqni jedhu akka malee naannawaa jira. Hoogganaan haaraan Siiriyaa jireenya biyyattii itti fufsiisuuf dhiifamaa fi araarri murteessaadha jedhu. Hoogganaan haaraan Siiriyaa Ahmad al-Shaaraa kan sirna duraanii Bashaar al-Assad kuffisuudhaan aangoo qabate jireenya biyyattii itti fufsiisuuf dhiifamaa fi araaramni murteessaa ta'uu dubbataniiru. Hoogganaan kun ummanni Siiriyaa sodaa haaluu ba'uu fi warraaqsa keessaa ba'uu qaba jedhan. Ahmad al-Shaaraa kana kan dubbatan gaafiif deebii hojjetaa fiilmii dookumentii Joo Haxab waliin taasisaniini. Gaafiif deebii daqiiqaa 15 taasifameen yaadni warraaqsa biyya hin ijaaru jechuun kan dhagahame al-Shaaraan miira kana irraa fagaachuun barbaachisaa ta'uu isaas falman. Turtii kana keessatti warraaqsitu murame jechuun ergaa uummata isaaniif dabarsaniiru. Kufaatii sirna pirezidaantii duraanii hordofuun erga Siiriyaa garee Hayat al-Taahir al-Shaam kan Ahmad al-Shaariin durfamu jalatti kuftee ji'a tokko ta'eera. Yeroo kana gareen kun Ameerikaa fi Turkiin dabalatee biyyoota adda addaa waliin marii gaggeessee jira. Baha giddu galeessaa fi biyyoonni ollaa isaanii waltajjiiwwan egeree Sooriyaa irratti mari'achaa turaniiru. Sanbata guddaa darbee Suudii magaalaa Riyaa keessatti walgahiin marii waa'ee Sooriyaa kan gaggeeffame yoo ta'u, ministeeronni dhimma alaa Saawudii Arabiyaa, Masr, Imireetota Arab, Tokkummaa Qatar,
Bahrein, Iraq, Jordan, Libaanoosii fi Turkii irratti hirmaatan. Konferansiin kun Biriiteeniif Jarman dabalatee ministeerota haajaa alaa biyyoota Awurooppaas kan hammate ture. Yaa'ichi erga xumuramee booda ministeerri dhimma alaa Saudi Arabiyaa qoqqobbii Siiriyaa irratti kaa'ame akka kaafamu gaafataniiru. Haaluma wal fakkaatuun biyyoonni miseensa gamtaa Awurooppaa 6 qoqqobbii Siiriyaa irratti kaa'ame akka kaafamu ifatti gaafataniiru. Dhimmi biraa ka'ee kan ture hiree lammiilee Sooriyaa biyyoota adda addaa keessatti qe'ee isaanii irraa buqqa'anii ture. Hojii lammiilee isaanii irra caalaan gara biyyaatti deebisuu waggoota lamaan dhufan keessatti akka raawwatamu ibsaniiru. Paaspoortii Siiriyaa yeroo ammaa addunyaa irratti laafaadha jedhamee fudhatamu kun ulfina duraan qabutti deebi'uu akka danda'u dubbataniiru. Israa'elii fi Hamaas dhukaasa dhaabuuf walii galan. Hamaas yaada walii galtee kana fudhachuu isaa ifatti yeroo beeksisu Israa'el illee ni beeksisti jedhamee eegamaa jira. Qaamota lamaan gidduutti walii galtee irra ga'uuf Ameerikaa, Qatarii fi Masrii torbaan hedduudhaaf hojjechaa akka turan himameera. Akka miidiyaaleen idil addunyaa ibsanitti walii galteen dhukaasa dhaabuu marsaa jalqabaatiin torbaan 6 kan turu ta'uu ibsameera. Hamaas namoota booji'aman 33 gadhiisuuf walii galuu isaa fi Israa'el ammoo lammiilee Falastiinii gara 1000 gadhiisuuf walii galuu ishee bal'inaan gabaafamaa jira. Israa'el walii galtee kanaan wal qabatee dhimmoota furmaatiin argannee fi hin xumuramne tokko tokko akka qabduu fi sa'aatii muraasa dhufan keessatti furmaanni dhumaa akka dhiyaatu Aljaziiraan gabaaseera. Waliigaltee gama lameenii gidduutti taasifamu kun waraana ji'oota 15f ture akka xumuramu bal'inaan ni abdatama. Lammiileen Falastiin oduu waliigaltichaa dhagaan daandii irratti bahuun gammachuu isaanii ibsachaa jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya lallaba torbee kana fakkaatu ture. Amma torbaan dhufu wal arginutti wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.